Namoonni viidiyoo kana argaa jirtan hundumti keessan egaa adaraa keessan sheer godhaa isiniin jenna. Egaa baga jala bultii ayyaana bara haaraa 2016tiin isin ga'e. Ayyaanni haaraan gaafa dhufu egaa kan qabu rica fudhateetu nyaata. Kan hin qabne immoo harka Rabbii eeggata. Egaa nutis sababa kanaatiin harka qalleeyyii fi namoota rakkina keessa jiran gargaaruudhaaf bara haaraa kanatti isaa wajjin turuu waan barbaadnuuf namoonni ispoonsara taatanii namoota harka qalleeyyii gargaaruu barbaadan akka nu dubbistan isiniin jenna. Guyyaa har'aa yeroo jalqabaadhaaf kun mucaa argitan kana egaa baay'ee nama qaama miidhamaadha. Umurii isaarraa jalqabee haala kanaan nama jiraatudha. Mee mucaan kun waggaa meeqa ta'e darga akkana ta'e? Waggaa 8 keessa jira. Waggaa 8 Waggaa 9 keessa jira. Deemuu hin danda'u. Hin danda'u. Mee akkamitti socho'a yeroo socho'u mana keessa? Daaddiidhaan deema. Mee lafa godhaame? Akkanumatti kana caala socho'uu hin danda'u. Kanarra ol jechuu hin danda'u jechuudha. Egaa ilaala namoonni mucaa kana gargaaruu barbaadan haati egaa baay'ee wajjin rakkachaa jirti mucaa kana wajjin. Mucaan namni rakkina keessa mitiiti. Namni gaafa fayyaa qabaateeyyuu waan baay'eetu nama rakkisaa. Mucaan kun egaa akka nama kamiitiyyuu barachuu ni barbaada. Akka nama kamiitu jiraachuu ni barbaada ture. Garuu carraa sana hin arganne jechuudha. Carraa jiraachuu amma danda'ametti argachuu danda'utu irra jiraata waan ta'eef namoonni mucaa kanaaf gadditan mucaa kana akka gargaartan isiniin jenna. Mee haala keessa turtanii fi wantoonni isin rakkisan maal maaltu jirame? Baay'ee na rakkisa. Baay'ee na rakkisa. Baadhee hojjechuu hin danda'u. Baadhee ergiyeemuu hin danda'u. Amma jabaataa jira. Baay'ee natti ulfaachaa jira. Baay'ee wajjin rakkachaa ture. Eegumsa barbaada miti mucaa kana biraa deemuu hin dandeessu? Eegumsa barbaada. Kasiini manni kaas duuba shintibeetiidhaas karaadha. Karaa irratti daaddee kanaan deemee baa horii xirra naalaa baa shintibeetitti naalaa dhaqaa. Malee eegumsa akkatti biraa warraaquu hin danda'u. Mee namoota viidiyoo kana ilaalaa jiraniin maal la gargaaraa jettuun? Inni odoo hikiminnaa isaan wanna biraati miti wanna inni itti fayyu hikiminnaa sana argate gargaarsa san barbaada. Haa ta'u har'aaf jechuudha jala bultii ayyaanaa sababeeffachuudhaan namoonni lama Gannatii fi Masarat kan jedhaman walitti fuudhuudhaan ijoollee kana eebbisaa. Qarshii 4200 eebbisaan ijoollee. Baay'een mukaan qarshiidhanii miti afaan inuu hamma irraatitti nama na gaafate argeen beeku dhugaa. Ammata sagalamma seenu kana afaan inuu mucaan kun maal si yaalaa ta'e tannaan jedhu argeen beeku. Baay'een isaan galateeffadha. Waggaa waggaadhaan isaan haa ga'u tan baay'een isaan galateeffadha. Afaanumaan iyyuu baay'ee nagaayyuu gaafin afaan isaatiin naga'u. Tole egaa obboloonni keenya hundumti keessan biyya keessa salas kan jirtan abbootiin qabeenyaas egaa nama gargaaruudhaaf nama ta'uun gahaadha. Mucaa kana gargaaruudhaan haati egaa waan baay'ee mucaa kana wajjin rakkachaa jirti. Kanaafiyyuu amma dandeessan mucaa kana akka gargaartan isiniin jenna. Duwwaa 9 73 54 Duwwaa 1. Duwwaa 1. Ashi.